Akkam jirtan Java Programmingii barnoota lammaffaadha. Yaada yoo qabaattan iimeelii yookiin telegiraamii gaditti argitan kanaan nu quunnamuu dandeessu. Features of Java yookiin immoo amaloota Java jechuudha. Torban darbe Javaan Programming language akka ta'e barannee jirra. Barnoonni keenya irraa immoo Java amaloota Javaati jechuudha kan ta'u. Javaan amaloota hedduu qaba. Isaan keessaa warreen bebbeekamoo ta'an foormii boca kanaan mul'isuuf yaalee jira. Javaan tokkoffaa irratti object orientedidha. Lammaffaa simpleedha. Sadaffaa securedidha. Arfaffaa platform independent. Achi robust, portable, architectural neutral, dynamic, interpreted, high performance, multi-threaded. Akkasuma inni dhumaa distributedidha. Javaan simpleedha. Gaafa jennu syntaxiin isaa syntaxii C++ irratti hundaa'a. Sun akka inni salphaa ta'u isa taasisa. Kana biraa Javaan complicated feature yookiin immoo amaloota isaa C++ yookiin C keessa jiran warreen cimaa jedhaman hambisee foormii barreessitoota Javaatiif salphaa ta'e waan dhiyeesseef Java salphaa isa taasisa. Kana biraa inni kana biraa Javaan automatic garbage collector qaba. Kana jechuun unreferenced objectii delete gochuun nurraa hin eegamu. Inni matuma isaatiin delete godhee memory keenya free nuuf taasisa jechuudha. Kanaaf amala Java keessaa inni tokko Javaan simpleedha yookiin immoo salphaadha jenna jechuudha. Amalli inni lammaffaan Javaan object orientedidha. Kana jechuun Javaan wanta hojjetu hundumaa akka objectiitti yaadaadha kan inni hojjetu jechuudha. Yeroo pirogiraamii guddaa tokko barreessinu Java akka objectiitti addaan erga isa qoonneen booda objectoonni sun daataa qabaniin akka wal quunnamanii fi behavior gidduu isaanii jiruun communication akka uuman yaadameeti jechuudha. Java programmingini. Kanaaf object oriented kan jenne jechuudha. Javaan platform independentidha. Si'a tokko barreessinee maashinii biraa irratti yookiin immoo bakka barbaannetti run gochuu dandeenya. Akkuma diyaagiraamii kanarraa mul'ataa jiru kilaasii tokko barreessinee kilaasii sana dhiibbaa tokko malee window irratti run gochuu dandeenya. Mac irratti run gochuu dandeenya. Linux irratti run gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf operating system kan daangeffame miti. Cross platformidha yookiin immoo platformii tokko irraa gara biraatti deemee hojjechuu danda'a jechuudha. Javaan securedidha. Javaan akkuma beekamu wanta isa godhu keessaa inni tokko Javaan security cimaa qabaachuu isaati jechuudha. Yeroo kana jennu sisteema Javaan barreessinu tokko virus free goone yookiin immoo akka inni virusaan hin miidhamne goone barreessuu dandeenya. Sana immoo kan fide Javaan yeroo barreessinu wantoota akka inni virusidhaaf ifa ta'u godhan irraa bilisa goonee waan barreessinuuf. Fakkeenyaaf pointerii Java keessatti useriin barreessuun isarraa hin eegamu. Internalitti dabalama malee jechuudha. Kana biraa Javaan kan inni run ta'u
keessa virtual maashiniitti waan ta'eef caalaatti akka inni vaayirasiin hin miidhamne godhaa jechuudha. Kanaaf secured amala jaavaa keessaa isa tokko jechuudha. Inni kan biraa architectural neutralidha. Architectural neutral jechuun jaavaan architecturii maashinii yookiin koompiyuutera nu fayyadamnu tokko irratti hin hundaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf C programmingii keessatti data typein 2 baayitii yoo koompiyuutera architecturiin isaa 32 irratti qabaate abbaa 64 irratti immoo 4 baayitii qabaata. Jaavaa irratti garuu 4 baayitii yoo qabaate abbaa 32 irrattis abbaa 64 irrattis wal qixa qabaa jechuudha. Kana jechuun architecturiin maashinii keenyaa yoo jijjiirame baayitiin nuti daataa tokko yookiin intii ta'uu danda'a. Primitive data type kamiyyuu yoo ta'e gatiin isaa hin jijjiiramu jechuudha. Yookiin immoo storeejiin yookiin kuusaan inni meemoorii irraa qabu kan geeddaramu miti. Sababa kanaaf jaavaan architectural neutral jennee waamna jechuudha. Jaavaan portabiliidha. Portable jechuun baannee deemuu dandeenya, hin baatamuu danda'a jechuudha. Sababbiin isaa jaavaan erga tokko barreeffamee gara baayit koodiitti geeddarame baayit koodii isaa sana pilaatfoormii kamirratti fayyadamne baannee deemnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf piroograamingii A.Java jedhu tokko barreessinee Linux irratti barreessinee Windows bira yoo geessine rakkoo malee nuuf hojjeta jechuudha. Kanaaf portable kan baatamuu danda'u jennee kan waamnu sababa sanaaf jechuudha. Barnoonni keenyarraa asuma irratti dhaabbata. Chaanalii keenya share, subscribe gochuu hin dagatinaa.